Olen darban ji'a Ramadaanaa lafan buutu nuti ammaan tanas nagaya akkanaati qabu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samarumaatu tuutu bareedduudhaan siin jaa'abu bokkitun. Waan takkaan siin jaa'abar. Salaata tokko asitti salaannan akka irra caalaan khalqii jeetti sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salaata kum dhibbaani rabbi si dhahu. Amata 55 salaatuu qaban siin jaa'abar namni sitti dhufu. Kum dhibbaa'uun guutuu yoo 55 salaatee kum 99 malee. Guyyatti salaata meeqaatu jira? 5 baay'isuu 30 meeqa baatitti haa gizee dhoyti 150 150 sani qabdee baatii 12 gizee dhoyti kum takkaa fi 800 dhufti kum takkaa fi 800 san 55 yeroo dhoyti meeqa dhufti kum 99 dhufti laal dhibbaa hun dhuftu jechuudha. Onnooti rabbiin asiin siin feenaan siin haafadhuunis du'aayitii siin ja'a wala hajji wala umra eegasi aya madiinas ni dheedha kum takkicha ta'e ni argata. Abootaanis rabbiin nun haafadhuun siin ja'a baroo masjidul aqsaa rabbiin ugeessee achis 500 san orma filistiin bilisa baasee rabbiin haa gammachiisu. Ilmaan jaldeessaatii fi booyyee warra isaanii tumsuus qabee rabbi qaxara haa cabsuun siin ja'a. Nagayaan haa jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.